af social media kana seenin dubbanne jechuu barbaadeeti garuu wanni jiru garuu wanni deemaa jiru akkuma Oromootu waan usanii ilaalanii miti waan ija guduunfatanii bira dabranii miti waan irraa dubbatamuun irra jiruudha maalif duumeysi tokko hoggaa duumeysa fidu yookaan duumeysi san ni dabra roobni ni dabra yookaan duumeysi san rooba jijjiirama duumeysi deemaa jiru kun maal fakkaate yoo laalle bareedaadha kana maalirraa ka'eetiin jaa ummanni Oromoo kun bara dheeraaf gatii guddaa kafale ummanni Oromoo ilmoo isaa itti dhabee qabsoo bilisummaa jiru jireenya isaa itti dhabee kaan lubbuun achi buutee dhabamtee kaan du'ee awwaala dhabee gaarran Oromiyaa cufa keessatti mataasaa lafee mataa keessaa shimbirroo mataa dhuyde shimbirroon bishaan dhugaa baate garii kamana hidhaa keessatti bifa adda addaatiin dararamee biheedha jechuudha kan hoggaan joo maal jechuu barbaadeeti eessarraa kaanee eessa geenyeen waan if gaafachuu qabnu qabsoo bilisummaa Oromoo tan abbootiin keenya gaafa jalqaban qabsoo bilisummaa Oromoo ummanni Oromoo waan dhabe qaba waan dhabe harkatuudha ummanni Oromoo waan qabsaaweef qaba waan qabsaaweef saniif dhiiga isaa ganneqee lafee isaa cabsee mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffataadha qabsoon bilisummaa Oromoo qabsoo ifirra irkannooti jaamee umrii teenya hanga jirru akkasi beekaa turre jechuudha qabsoon tun arraa miti ka'ee galte kalee miti qabsoon bubbulte qabsaawaan tokko qabsoo guyyaa eegalu beekamane guyyaa galmaan ga'uun beeku haa galmaan ga'u rabbi garuu qabsoon teenya akka itti ka'amee fi akka itti ka'ame sanirra jirti karam deemaa jirru jiran waan tokko kadhooysuu hin dandeenye dhooysuuf yoo tattaafatan rakkoo guddoodha waan ifa jiru tokko ammoo halaallee agarru lakkiin jechuun cubbuudha jechuudha Oromoon diina isaa tolchee beeka diina yerootii fi diina isaa diina Oromummaa fi Oromiyaa balleessu diina hundee Oromoon sirri beeka mootummaan amma jiru kun diina yerooti anaaf diina yerooti mootummaan kun Oromoo akka malee miidhaa jira akka malee fixaa jira akka malee godhaa jira Oromoo ganna 8 kurnan keessa dabarre kana waa hedduu agarree jechuudha ragaa hedduus ni qabna okay mootummaan kun fakkeenyuma moo fudhanne filmaatuma dheengadda teessan keessatti bakkoota ABO'n itti dorgome akka waan namni tokkollee baalan darbinii godhee warri kottee duudaa immoo parsantii 6 je jibbanna ABO fi Oromummaa irraa qabu ni beeyna jechuudha mootummaan kun jibbanna hundee qabsoo Oromoo irraa qabu ni beeyna ammoo diina yerooti ummanni Oromoo jabaatiif irraa kaasuu danda'a jechuudha diina hundee waan hin ta'iniif warri single fatheronni ala kana galan jechuudha amma mootummaa kana jala hiriiranii jiran ka ala kana sababa adda addaatti deeme mootummaa kana jala maxxananii jiran waan isaan guyyatti Oromoo irra godhanni agarra shira isaan xaxanni agarra jibbanna isaan mooraa qabsootii fi qaroolee Oromoo irratti hojjetanni agarra kun maal garsiisa fedhii yerootii ja'anii fedhii temporariitiif ja'anii ummata isaanii warra kalee wajjin waan biraa dhiisa nama biraa dhiisa warra kalee wajji qabsoo godhaa turan warra kalee rakkoo meeq wajji arkaa turan hoggaa dabarsanii kannan agarraa jechuudha amma kanneen single fatherota ala kana biyya galee jechuudha dargaggeessa Oromoo garee 120 faa tolfate Oromoo miidhaa jiru jechuudha kara kaanitti adeebino qabsoon Oromoo yoomii as diina wajji fira tahuu jalqabde qabsoon Oromoo qabsoo ifirra hirkannooti jenne sababa itti qabsoo tana jalqabneef ni beeyna
waan qabsooynuuf ni beeyna eenyurratti ka qabsooynu ni beeyna yoomi as qabsoon oromoodha warra maqaa lafa oromoo jijjiiree buzaamo jedhu warra yaabbaataachin beeta mangist maqabal allabin jedhu warra inyal ሃይማኖት ነው የምንታገለው አገሪቷ የኦርቶዶክስ ናት ጀኡ ኸነ ወጅን ቀብሶን ኦሮሞ አከሚ ፍረተሁ ደንዴስ ወሪ ወጅ ፍረታነ ጀኡ ኹኖ ሰደን ከነ ኸይሳ ኸሚ ወጅን አበተን ዋን ሰደን ጀሩ ለፈ ኻየቴ ወጅን ኸሚ ወጅን አበተን ወኒ ራዱበኑ ዋን ኦሮሞቲ ወኒ ራዱበኑ ዋን ሰባቲ ቀብሶን ኦሮሞዳ ቀብሶን ኡንፋቲ ሚቲ ቀብሶን ኦሮሞ ቀብሶ ሰባቲ ቀብሶን ኦሮሞ ቀብሶ ኡመተ ኦሮሞቲ ቀብሶ ነምኒ ቶኮፊ ነምኒ ለማሙርቴይሱ ሚቲ ሀገዮም ሽራ ቀብሶ ኸይሶ ሆጀተሙ ሰበኸነ ኦይፈሜ ዲነ ኸለ ኢረቅ ቀብሳወማ ቱሬ ወጅን ፊሮማ ኡመቹን ኩን ኤይሳ ዱፌ አባኦ ዲኔቴ ፈረጅዴ ወራ አመንቲ ቴኛ በበሊፍና ኑቲ ኸቲቴ ኦል አንቱማ አመንቲ ቴኛ ቲምቢቲ ቱምቡሉ ቀብድጄ ወራ ገበሄ ለብሱ ወራ ሀዮኒ ሳኒ ሎላ ናናው አማራ ኸይሳ ፉኔ ናናው ኦሮሚያ ኸይሳ በበሊሱ ቀምነ ጀው ኸኖጅን ቃምኒ ፍሩማዳን ኡመደ ጀው ዲነ ኦሮሞቲ የቹ ዲነ ኦሮሞቲ ኦሮሞ ማሊፍ ከለረ ቀብሳዊ ሉቡን ቀይሮን ሉቡን ቀሬ ሉቡን አቦፊ አዮ ኦሮሞ ኩማላማፊ ኩዳፉር ኩዳሻን ኩዳጃ ኩዳተብ ኩዳሰደ ማሊፍ ጫጨብጥ ኤኙ ፍራኻ ሱፍቱሪ አረሆ ኤኙ ወጅ ፍሮሙ ፊጋ ጅርተን ዮገርቴ ወሪ ፋኖ ቶኮፍ አዴረቴ ቶኮፍ አባቴ ቶኮፍ አሞ አባ ቢዴናቴ ኢፋ ባፈዳ ሂመዳ ሂደዳሎታ ወሊኑ ጅራ አደጪቱ ሂንደንደኙ አመንት ኦላንቱማ አመንቲ ኦርቶዶክስ ተይሳን ጃንሰኒ ወጅ ቀብሶይኔ ብየተን ኢሳን አርከደ ቢፍነጃ ኡመት ኦሮሞቲ ፊማ ኦኬ ቀብሶቴኛራ አርከ ፉዳዳ የተንጋፈ ፈተን ኤኙ ኢስን ቀብሶቴኛራ አርከ ፉዳዳ ነማንጃ ጀተን ኤኙ አባ ቀብሶይ ሲንጎዴ ቀብሶን ቀብሶ ሰባቲ ተባሚቲ ቀብሶን ገቲ እተኸፈለ ኦሮሞን ጋፈፈተን ኦሮሞ ገንዳን አደዲደን ጋፈፈተ አመንቲን አደዲደን ወሁማ ኦፒዲዮ ጲጲን ገነ ሰደ ጎዳቱረ ገነ ሸነን ደብረ ከነ ጎዳቱርተኒ የቹዳ አረገሩ ሰንጩፈ ጎተኒ ኤላን ኡምኒ ኸይሰን ፋኖ ደገሉ ቱረ የቹዳ ኡመት ኦሮሞቲፍ ኡመን ኦሮሞ ኻቲ ቤኹ ቀብዱ ወሪ ፋኖ ሁን ኡመት ትግራይ ከአመንቲ ተኮጅ ቀበን ወረ ከሴናቱ ሴናቶ ኮሊን ሂመተን ዋን ኢሳን ጎደን አገርቴ የቹዳ ዮዱ ፈናቲ ገራ ላፊነ ቶኮ ሲፊን ቀበን ኦሮሞ ገራ ላፊነ ቶኮ ዮሲ ዱፋን ሲበለይ ሱፊ ማለ ሲበለይ ሱፍ ማለ ነገያን ሲወጅ ጅራቹ ፊሚት አኩማ ገርቴ መለ ዳደተኒ ኡመኒ ኸን አላ ዱፌ ገልቹ ቀምነ ጃን ቶኮ ቶኮንኬ ሁምኒቲ አማ ጢምዶ የተያቱቱን ኦሮሞዳፍ ትግራይ ደረን ጀነሳይድ ኦሮሞ ረገገይስት የቹ ሲርኒ ፒፒ ኦሮሞ ሚደ 100% I agree on that ገሩ ፒፒ ወጅ ወለሉዳፍ ኛጳ ፍዴ ኦሮሞን ፍጭሲሱን ቀብዱ ሀገ ፍንፍኔ ወልጅዴምና ሀገ ፍንፍኔ ወጅዴም ሀገ ፍንፍኔ ወጅዱፍት ሄገ ፍንፍኔ ሴንቶ ሰገንታና ተቀብዱ ማዲ ቲፒኤልኤፍ ፋኖቱ ሲወጅሎ ለፍንፍኔ ዱፌ ኦሮሚያ ፍዳዱን ዚ ጎጃሚ ፊ ጎንደር ፊ ትግራይ ደብነስ እንጃ የከ ቀብሶ ኦሮሞ ረደለገሙ ጅሩኹን ጩቡን ቀብሶ ኦሮሞ ረደለገሙ ጅርቱቱን ዲገ ኡመት ኦሮሞቲ ፊያደኒ
Hegare Oromotiif yaadaniiti miti. Power struggle. Ango arra akkuma gartee maraatan kiiloo 4 jiruu fi warri kaan itti adda fudhatetti jarri amma xindoo ettutunis anguma san fudhattee adda qoddattee taa'uuf jechuudha. Bilisummaan Oromoo abjuudhata. Waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf qabsaa'e. Waraanni bilisummaa Oromoo dhugumatti bilisummaa ummata kiyyaatiif jee daggal Oromoo keessatti lafeesaa cabsee dhiigasaa gannaqee arra ximdoo qabee fidee Finfinneetti ummata Oromootirra lola banuu deema. Kana sagantaan waraanni bilisummaa Oromoo kana wanne waraanni bilisummaa Oromoo itti qabsaa'eef irra qabsaa'es. Kana wanni waraanni bilisummaa Oromoo dhiigasaa gannaqaafi ture. Arra akkamit dhaabbattanii faannoodha wajjin tumsa uummanne Oromiyaa seenneettan. Ellan gaafa Wallagga baatti kasi faannoon Oromoo fixaa turteehu faannoo Oromoo fixi fincinaatu kaayettanii ellan duuba teessanii gaggeessaa turtanii jechuudha. San nama agarsiisa wanni jiru. As achi wanni jedhanii jiru jechuudha. Feeru abbaan biddeena keetii Amaarata, feeru abbaan kee nafxanyaata. An dhimma Oromoo irraa hin haasawu. An ummata Amaaraa akka sabaatti rakkoo irraa hin qabu. Garuu faannoon diina ummata Oromooti. Inuma diina ummata biyya saniiti faannoon. Faannoon barta dheengadda morma ilma Oromoo murtee akka alaabaatti mukaffanniftee magaalaa isaanii geeffatte. Faannoon barta Wallagga baha akka jiru jim goote waan isiin gootelleedha irraa haquudhaaf saabunni isin hin binne hin jiru ala kana. Saabunni isin hin binne. Xiqqoolleen qaanfattanii lubbuun Oromoo akkami baargeenii siyaasaa godhattan. Akkami lubbuu ilmaan Oromootti dhiiga gannaysiiftanii lubbuu kafalchiiftanii faannoodhaan jangoof qabachuudhaaf fiidan. Single faazerootaan baana. Biyya keessaayis garee 120 tolfatee dargaggeessa Oromoo muttu godhu jiru single faazerii biyya alaatii gale. Arralle ala kanatti Oromoo jeeqee ximjoo jee fiigee faannoo ganda keenya naquu deemu single faazeroota. Maa gatteessanii ilmaan keessan hin guddifanne. Tokkoon Oromoonni qabsoo tanarraa dubbatuuf dhiiga obbeleessaa obbeleetii adeeraa adaadaa eessumaatiitu ragganne qame jechuudha. Tanaaf irraa dubbanna. Barreeffame keessan garii keessatti nuti adda bilisummaa Oromoo dabalamne bara 2004 jettan. Isinuu beebiidhaan madhalattanii waan Oromoo irraa haasa'uu hin geenye jechuudha. Waan Oromoo irraa haasa'uu hin geenye. Oromoon kana ragaa haa bahu. Murni ABO diina godhate akka diinaaf farrajee